ammoo rabbii kiyyu jechuun akkuma amma kaa roobe adamana fakkaatuun amma kaa adaama fakkaattee akkuma san rabbiin addaan baase waan uumaan jedhette sheen viidiyoo wayii namni dalagee sheeni kun irraa gaa jedhe wallaahi yookaan kennama wayii kenname yookaan sheeni roobe irraa gaa jedhe osoo jedhuun dubbiin tun marti dhuftee booniyyeen keessaan fincila kaaftee nama biraatti kunillee maali akkatti bulchan booniyyee kunin azaansisa karaa keessaatiin booniyyee hiimoodhaan kunin qaamsisa kunin salaachisa kun salaama baafachiisa maama baanamoo gara biraa jira akka kanatti amriin deemtee inda'um silaa maama bayaan asirra na dhungatu qaba maaliif jennaan akkuma kii jechuun amma kaasuun ani osoo hin beekin anaa keerii taate ani isaa dubbatuun silaa sababaa isaa ta'e intalli musiibaa mana isaa akkan seene silaa osoo seentee fitnaa hedduu kaa wayiif rabbi irraa qabe intala sana isiin har'aa osoo mana isaan galiin akkana isa gootee ibiddarra isa keette eelee ibiddaa irra ka ibiddi jala hin jirre isa gubde gaafa mana galte maal gooti ardaa qabaa namni kun jedhee atuu viidiyoo wayii irra waraabe yaa harargee qabadhaa nama keessan maali ardaa ilmi namarraa bayaa mukarraan bayu ardaan qabu yoo itti ammootiin fuudhanii manatti hin galan intala akkanatti ammootiin qaamni saalaa isii marti ammoo ala jiru sila ardaan maal jedhee manatti seensifata sila haadhaaf abbaan maal jettee manatti seensifata sila intalli tun ammoo kanaan beekamte namni kararraa wayita deemu manaan baasaa dawwalee dooniyyee koottu jedhaan intala tana namni sheekaa irraan malu namni sheekaa ammootiin ilaal waan akkanaa fuudhuun baxraan akkanaa fuudhuun hin ta'u maali ammoo harargee nama keessanii qabattanii jedhe achirra bumbun jettee atuu akka narratti viidiyoo dalayti. Galee sababaa ta'ee fi waa malee hin dubbadhu waa malee namarratti hin dubbadhu yeroo jalqaba lafaa ka'ee illee namatti hin dubbadhu yoo namni waan godhe gama kiyyaan nama irra dabu. Diinii keessatti abba fedhe hin dhagayu. Diinii keessatti hin boba'aa. Nin finiina. Akkuma rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam laa yantaqimu li nafsii nama isa waa godhan haaloon bayu. Galuu idan tahaka hurmatullaahi kabajaan rabbi yoo diigame. Illolan wanta fakata udaajuhu rasuulli ammoo haaranii minbararra ol bayanii sagalee ol kaasanii akka nama dinniinaa lola waraana dinniinutti dubbatanii maa baalu qoo maali haalli tuutaa akkana godhattu jedhan. Sababaa saniif rabbi irra boonii illee gara biraa qaba. Hattan deebi'ee booniyyee sun intalli durriyyee islaamummaa seentee fi malee wallaahi durriyyeen isii baaftu hin jiru jedhee irra dala. Maali intalli akkanaa karaa keessaatiin akkan nama gaafattee maali jettu nuti namni diinii seene diinirraa ammoo islaamni nama baasa jedhanii fi malee intala tana awwalumu itoo isiin dhufte faalkaan isiin aan tolle jedhee durriyyeedha intalli tun maali intalli akkanaa jedhee lole isiiniyyuu isiinuu viidiyoo narra dalage waa malee namaan hin jedhu tamaamma bayaan achirratti kaanuma diinii irratti qabe waa'ee ammoo diiniitti waliin nu fidee achirraa qabe gadi dhiisuu dide ammas waan tokko yoo argu haala tokko irraan jibbee maali ati namni jimaallee yoo ammoo wanni jedhe rakkoo karaa xiqqoo akkana qabatee afaan keessa akkanatti wanni godhaa kitaaba qaraa'isuur hadiisni tartiiba qabu jechi rabbii tartiiba qabu namni nama waa irraa fudhatu laallata sheeni taa'umsa laallata deemsa laallata namni diiniin irraa si fudhatamu nama akkami jechuu atuu ni beeyta namni diiniin isaa si liqimsamu namni ati isaa kabajaa gootu nama diiniiti jette suuraa isaa ijoolleen xixiqqoon marte olii gadi deemtee olii gadi mataa olii gadi gootu akka abbaan of godhe bakka abbaan of kaa'e asirraa ammoo yoo waa jedhullee lol akka kanaa miti akkaatni diinii akkanaa miti asirrallee jimaa ammoo gaafa qamaatu dhiisi waan barsiisinii taa'e gaafa ammoo waa afaan hin qabin waa barsiisi osoo afaanii waa qabdu asirraa afaan yaasaa wanni hin jedhin asirraa waa nama hin barsiisin kunis ammoo adaba nama sheekaatii miti. Mustalaa hadiisaa keessatti nama kararra waa nyaataa deemu hadiisa isaa irraan fuudhan seera warra mustalaa hadiisa. Nama kararra waa nyaataa deemu hadiisa isaa irraan qaraan sheeka sanirra. Kanaafuu akkatti teettee akkatti waa ammootiin dubbatu laalladhu jedhe lolaan maali namni adaba hin qabne jedhe. Kanatu waliin nu fide achumarraa narraa ammootiin hin dhaabatu deemu makiyya qaadu. Ana homa lama akkaawuntii kiyyarratti akka naa galchuu. Takka yoo waan barreesse san badirraa na deebisee anatti gongoree jedhee alhamdulillah jedhee nama san sammuu isaa dhungate namni narraa dubbatu mala takka akkaawuntii keerra galche osoo ani hin beekin takka anatu gongoree ilma namaati illee dogongore namaa illee dogongore karan na deebise alhamdulillah rabbil alamin haganuma jedhee kunniin dhiisaan bira dabra nama na faarsuurra nama na qeequ jaaladhaan waa lamarraa qullaan ta'u ilma namaati hin dogongora alimnis ni dogongora yookaan
osoo ani hin beekin waan aan jedhe osoo hubatiin waan aan jedhe viidiyoo cicciramtu argee waan aan jedhe namnummaan narra waraabeef narra waraabe akkaawunti irraa qaba haqiiqaa dubbii sanii hin hubanne takkaa yookaan anumatu yookaan mucucaatee waan san dogongora kiyya san dubbate alhamdulillah irraa deebi'a haganu ka jara afraniitti sii deebi'a amma bankan Hamza Sadeen Hamza Sheikh Jabir Hamza Ibrahim Hamza Khan Hamza Khanitti si yaadee ka Sheikh Jabir yeroo hedduu ani mana isaanii seena haasawa isaa falmii ni godha namni hedduun ni dhiise Hamza Sheikh Jabir dhugaa dubbatuuf ulamaa'ii argeen ulamaa'is qabdi hin beeytanii ulamaa'ii jajjaba qabdi kan hawwe ni dhiise karaa keessaatii namni hedduun gorseellee nama hedduu mashaayika waliin dubbadheellee anillee bara akkana goone jedhanii ani garuu maaliif istiseen badaa yoo sababaa ta'eefi reefa firaa torba gaggara galchanii yoo waan tana naa fudhate jee ima seen osomaa namni na dhoobu nama adaba hin qabne nama ammoo tiniyaati kana bii hin kaa'u hin seeni uf xiqqeessuu eegaroo beenaan jedha numa seenaa haa ta'u eeganaa namni kun hisaabaa bahee jennaan biloog gate yoo tana biloog gate mana isaallee hin seenu jee bilookima isa gate erga biloo kan gate booda ammoo sheek maalii jedhee amma ofiin hin jedhu waanaan jedhe sheek maalii gurbattii maalii tana naan jedhe Hamza Ibraahimis irra dhufee waa'ee viidiyoo hedduun irratti waraaba ana osoo takka waa'ee Hamza Ibraahim faan dubbannee waraaba hin dubbadhu iyyuu namarra waraaba viidiyoo ammoo muree kitaaba barsiisu gadhiisu hadiisa nabii sirrii qat godhee ahlu sunna wal jamaa namaa himaan narratti qaba namni kun jajjamni agarra wallahi rabbi barakaas yaa godhu naan jedhan kuni ka aqliin dhufe kan baratin maal jedha kitaaba aqlii ufiitti oofa akkanatti miti akkana fassaramuu miti isheen roobee waan jedhu caqasnaamee jedhee akka nama narratti waa waraabu himatiisa Hamza Hajiis waytii ammaan asuulee 180 jedhe kana waa jedha viidiyoo guyyatti gise torba waraaba waa jedha anaa jaartii maangudditti harargeetti qarqaarsa godhiif jedhee namni waasaappii wayii ziyaad namni jedhamu ziyaad baaleeti wayeennu waasaappii isaa biloog gatee awwala rabbiif si jaaladha jedhe tiktookii kiyyanii hordofa ol seensisa hedduu na jaalata waasaappii lakkoofsa kenneefi gara keeniyaa kana jira maanguddittii wayiitu jira sheeka isin nama qarqaarsiftanii maanguddoo hedduu qarqaarsiftanii rakkataa hedduu qarqaarsiftanii waa makiinaa sii kafalaa harargee dhaqii maanguddittii isin qarqaarsinaan jedhe ani daataa waggaa narraa dhumate daataan qabu akkam godhannaan anas sii guutaa naan jedhe daataa waggaa meeqaa naan jennaan 6,000 jedheen amma 10,000 seene qayyee naan jedhe dhaqee teelee keessa waasaappiin sagalee kaa'eef ammaa jiraachishiin dubbadhu dabiitii warra teelee 6,000 guuchisiisa niin deemaa jedhee sagaleen akka jedhe Hamza Hajii fuudhee maal jedhe intaloo maanguddittii ammootiin hin qarqaaruuf 6,000 naa kennitan malee jedhee waanii bar walitti fidanii jedhee haasa'e wal'iyaadu billaahi ana akkaawuntii irratti hin galuulee waytii kan wal'iyaadu billaahi waasaappiin isaa biloog gatee biloogii keessaa baasee isinitti beekinu amma Hamza wanni jedhama maqaan isaa Ziyaad Baalee waa Keeniyaa jira jedhe walitti qabee maraa maal jedhe jarri tun awwaalamuu qabdi afran huje murtii guutuun illee jedhetti dabale maaliif waytanu jirru waytoonni hayyoonni jiran awwaalamuu qabanii gaafa nu deemne uummanni kurruun keessaa baatu israafa ta'anii hin awwaalamanii gaafa nu jirru kabajamaa waytanuu qaban kana biyyee mootiin biyya keessa kakkaa'amanii awwaalamuu qabanii maaliif jennaan qalbii jaraatu du'e rabbi quraana keessatti kake qalbiin keessaa duutee jedhee rabbi quraana dubbata du'oodha isaan du'oodha namni ilmii rabbii irraa fagoo namni daangaa rabbii irraa fagoo du'aa jedhee rabbi waame ammallee eega rabbi du'aa jedhee waame anjiraa jedhee waamu haa awwaalamtuu biyyee keessatti haa awwaalamtuu Hamzaa kaan ammoo keeppima irra kaayaayu jechuun kuni balaagaa qaba jechi kiyya balaagaa of keessaa qaba zaahiratti fidaa uffata irraa baasaa awwaalaa jechuu osoo hin ta'in tiktookii isaallee bilooggata awwaalamtee hin jirtu jara tana rabbitu awwaale rabbi dubbate daangaa rabbii dabarsite quraana rabbii inkaarti hadiisa nabii inkaarti aqliidhaan deemti aqliin basarti maarree ummanni kun du'oo qalbii jaame du'oodha waytanu jiran ammootiin nullee murtii itti baafne kiinoo du'oodha awwaalaa ajin
awwaalaa jechuun ammoo biyya akkanumatti irratti jirama kan awwaalaa ta'u ta'in awwaalaa jechuun bilookii magataa isaaniiyyuu rabbi quraana keessa du'oo jedhee awwaalamte awwaalaa akka waan hin jirreetti laalaa jedheen bakka qalbiitu ammoo awwaalame akkas jechuun haadaa huu ammallee irra deebi'ee awwaalamte jarri rabbi jara haadha qabu jedhi malee atummaanuu jedhe rabbi jara haadha qabu malee du'oo namni quraana rabbi aqlii fiitiin fassare hadiisa nabi aqlii fiitiin fassare du'aadha inni ammootiin osoo jiru du'e waan ta'eef rabbi quraana keessatti dubbate hadiisa nabitu hadiisa keessatti dubbate jiraa du'oodha waan ta'eef nama jiraa du'aa rabbi du'aa jedhee waaminu du'aa jedhee waamna ammallee jiraa miti ammallee jarri. Okay, namoonni anilleen kan hin arge waan ijoolleen tun harargee tahanii fi sheekaan isaan afuranuu irratti waraabee jaanii sanumaa san jidditti gaa asliin illee walitti buutanii akka wanni kun gandaan waliin qabanne namoonni cinaanis arge already aslii wajjinis araara buustanna fakkaata. Waa'ee aslii already araara buustanii irra deebi'anii haasawuun waan barbaachisu natti hin fakkaatu yoo haasawuu barbaadan sanillee ni dandeessanii. Kanaan wal qabatee amma obboleeyyan keenya kana waliin wanni araara walitti araaramuuf isin daangessu yookiin wanni isin wal gootan nama walirraa ajjeesta wanni biroo ni jira wanni isin daangessu araara walitti araaramuuf maaltu isin dhorke? Wanni dhadhoo guguddaan ni jira anjara tanatti araaramuuf. Yoo jarri karaa sirriitti deebitee hadiisa nabii barattee aqliin fassaruu dhiiftee jecha rabbii aqliin fassaruu dhiiftee duurumaa kitaabillah heessumaa daara jedhanii kitaaba jala deemaa jedhan malee nutu kitaaba jala deema malee kitaabni nu jala hin deemu yoo jarri deebiteetiin hin jette obboloowwan kennaa gariin hadiisa inkaaree islaamummarraa iyyuu bahe islaama jettanii malee hadiisa namni tokko inkaaru kaafira yoo rabbi jara baraaree deebi harka kiyyan jirtu hidaayaan tawfiiqaa harka rabbii jirti. Hidaayaa kadhannaaf yoo deebite obboloowwan kiyyaa wanni araara na dhooguun jiru maadaama jarri ammoo quraana rabbii immoo aqliin fassartuun hadiisa nabii aqliin fassartuun qaraa jarallee bilooggate mana jaraallee araaraa miti osoo ammoo waan jiru duniyaa kana mara sii kenne naan jedhanii hin araaramu rabbiif keessatti jibbe alhubbu fillaahi walbughdu fillaahi rabbiin keessan nama jaalatu rabbiin keessan nama jibbu tawhiida jechuunu baraa'aaf walaa of keessaa qaba nama ammoo bid'aa nama shirkii nama fiskii jibbuu isallee jibbuu fiskii isaallee jibbuu bid'aa isaallee jibbuu shirkii isaallee jibbuu saniif jibbine malee namummaa isaatiif hin jibbine kanaaf yoo jarri deebite matammaan afuyyoonni jedhu hin jiru araaramne yoo jarri hadiisa deebite aqliin fassaruu dhiifte nama aalimaa sheekaatii dhiifte yoo teettee baratte waan sirrii karaa sirriirra yoo deemte wanni wallollee nuuf hin jiru karaa rabbii keessa wallollee siin jennu aganu. Okay, jechuun ta hadiisaa ta kaan dhagayamaan jiru na bira. Na bira dhagayamaan jiru na bira. Sorry. Ya, bilbila. Tole, so tanamummaa okay akka isin amma jettanitti wanni walitti nu araarsu hin jiru wanni walitti nu fidu hin jiru jettee as keessatti wanni beekuu qabdan obboleeyyan kaafii fi deebiidha godhu jirra wanni kun immoo waan miidiyaa gubbaa jiru already maaltu walitti isin fide yeroo jaan sheen immoo deebisaa isaadha karaa fedhen deebisuu ni danda'a karaa anakkanaa isaan akkana walitti dhufnee akkana walirra buunee obboleeyyan keenya kaafanillee gaafii goonee fi akkana Dhiigamatti kana keessa Hamza Haajii keessa hin jiru naa baasi. Nama quraana mormuu mi hadiisa mormuu keessaa naa baasi tana bicha Hamza Haajii. Nama quraana Hamza Haajii namummaa walitti buutanii jechuudha. Hamza diinii osoo hin ta'in osoo hin hubatiin nama karaa hin taane irratti wanni godhee sagalee akka namaan haadha miidhamtuu irraa waa nyaachuu godhee Nakasaa jedhee eebii kiyya balleesse saniif ammoo jara waliin awwaalamu jedhe malee diinii inni balleesseetii miti kana keessaa naa baase akka rabbii irra deema waan ta'e. So walitti bu'iinsi obboleeyyan keenyaa waliinii Sheekhaan Roobe kana fakkaataa jechuudha. Saniifuu as keessatti rabbiin guyyaa 3 ol waliin hin oodinaa kajee fi sun as keessaa ni baha jechuudha. Araarri isin gidduutti deebi'ee hin bu'u. Wonderful. Guyyaa 3 ol warruu kenna kan amma caqasa guyyaa 3 ol waliin oodinaa jechuun
amrii duniyaa keessatti jecha duniyaa irratti yoo wal dhabdan jecha hawaa keessan fedhii keessan irratti yoo wal dhabdan jecha diinii keessatti nama tokko yoo jibbite sababaa saniif sababaa isaan ooduuti waggaa tokko isaan ooduuti yoo inni ka deebi'u taate waggaa ooduu ni dandeetta waggaa 5 ooduu ni dandeetta diinii keessatti sababaa ati ooddeen maaliif naan oodan maaliif aadmaana godhan jedhee yoo inni ka sirreessee deebi'u taate waggaa 5 ittiin ooduu ni dandeetta amrii diin keessatti yoo inni ka deebi'uu didu taate sanumaanuu dhiiftee salaam aleikum ma jettaa deebi'uu dide ka ooddeeni waggaa 2 3 rabbiif jecha ooddeeni deebi'uu didee misi assalamu alaykum jettan amrii duniyaa keessatti yoo wal dhabdan duniyaa irratti wal dhabdan hawa irratti wal dhabdan fedhii lubbuu irratti yoo wal dhabdan bulii sadii ol waliin ooduun hin ta'u sun akkas tun tadiiniiti garaagarummaa qaba. Tole rabbi isin jidduu haa fitu an akka nama tokkotti yoon hin danda'e obboleeyyan xiyyas niin dubbisaa atilleen sitti deebi'uu mala yoo rabbiin ulaaffise araara kana ni buusnaa isinilleen yoo isinitti deebine akka nu qabamtan abdii qabna inshallah rabbi isin jidduu haa fitu shayxaana isin jidduu haa baasu gaafiin itti aantu kara xumuratti achi deemu jira sheekhaan roobe deeggaraa paartii badhaadhinaati moo miseensa paartii badhaadhinaati jetti gaafiin. Bareeda ani akka nama tokkootti sabboonaadha akkuma mudawwara uffate kana sabboona nama mudawwara uffate namni sabboonaan si absaayaadha. Qabsoon karaa abbaa kiyyaati. Islaamummaa kiyya harka mirgaan qabadhee sabboonummaa kiyya oromummaa kiyya bitaan qabadha. Namni gariin oromummaa bitaan qabatee islaamummaa mirgaan qabata. Akkasiin oromummaa namarraan mulqamtu. Walumaan du'a namarraan mulqamtu. Islaamummaa yoo daangaa cabsitee mulqatta. Akka namni hadiisa tokko yoo hin jiru jedhe kafaru islaamummaarraa hin bayan yoo daangaa rabbii cabsan islaamummaarraa hin bayan. Oromummaarraa hin bayan. Oromummaan namarraa mulqamtu islaamummaarraa namarraa mulqamtu islaamummaa harka mirgaatiin qabadha sabboonummaa kan oromummaa kan harka bitaatiin qabadha akkas bilisiginnaa maalii ka jettu Dr. Abiy wanni jaalachiise dalagaa isaati mootummaa hedduu argine bara tarellee wayyaanee argitan waan inni dalage qabeenya mootiin oromoon hin dhabne ardiin oromiyaa hedduu biqilchiti qabeenya wayitisanis hin qabna qabeenya sanurraa fudhatee biyya ofiitti bareechifate gadaa mootummaa kanaa ammoo jijjiirame hedduu arge. Sheeyni namni gariin poolitikaa hamaa dubbataa sheeyni ammoo quraanuma qaraa'isaa jedha. Dhiphina sammuu keetiiti. Sheeka ganda keessatti yaadda sheeyni akka addunyaatti yaada. Sheeka ganda keessatti gad deebifteeti laa namnummaan siyaasaa beekuu sheeka. Eessaa yadiisa keessa jira nurraa fudhatanii siyaasaa. Nurraa fudhatanii siyaasaa diinii keessa jira. Hiiraa nabii keessa jira. Dalagaa ammootiin Abiyyi ammootiin jala deeme malee an waa'ee badhaadhinaa kana daggafuu miti. Yooma ta'e iyyuu osoo badhaadhii mayyuu ta'e islaamummaarraa nan baasu. Namni gariin yoo badhaadhina jala gortee yoo garana gorte islaamummaarraa si baasa ka paartii garana akka waan islaaman hin ta'initti jilaata. Akkanaa miti. Ani gocha Dr. Abiyyiitu ammootiin akka isa jaaladhu na godhe. Dheengadda jimmaan wayita dhaqu roobaa ture. Uummanni rooba keessa isa eega. Maaliif jaalala isaa qabuuf jecha? Osoo jaalala inni biyyaaf qabuuf jecha. Misooma inni argisiisaa jiruuf jecha. Jijjiirama inni argisiisaa jiruuf jecha. Baalee qofa keessa ammoo deemee daawwataan jiru har'aan ardii Oromiyaa jiituu tana mara keessa deemee daawwadhee waan qabatamaa tokko si argisiisaa jira. Nama ammootiin guyyaan halkan jedhuu miti guyyaan guyyama jedhu kinoo argaa kanallee argaa waan barana nu arganne jijjiirama barana nu arganne dalagaa isaatu isa jaalachiise Abiyyi. Dalagaa isaatiif isa jaalanne. Waan argamu kana rakkinni hin jiru jechaami Oromiyaa keessa hin jira rakkina san suuta sirreeffan niitii takka fuudhanii boriin deettu suutuma deetti ji'a 9 rakkina sanillee suutuma fooyyeeffanna waan argaa jiru kana nama hin arguu jedhuun maal jetta jasaa rabbi jaamse Dr. Abiyyi fi Shimallis Abdiisaa warra ammootiin dammaqan gorsaa jiran ansheekaa roobee warra rafe gorsaa jira kaasaa jira maarree ani yoo ammootiin dalagaa isaa kanan jajjabeessin waan inni itti marxifatee gadi ba'ee wayyaanee wayyoo jedhaa biyya galchee nurraa ari'ee diin hedduu nurra biyya ari waan isaa kana yoo an bira dhaabadhee misooma isaa kana bira dhaabadhee yoo hin dubbatin eenyu bira dhaabata yoo atillee irraa baqatte yoo anillee irraa baqadhe ammoo guddina biyya kiyyaa eenyutu ibsa guddina Oromiyaa tanaa eenyu ibsa yoo ani ibsin yoo ati hin ibsin kanaaf maarree irree walii haa taanu walaa jabeessinu diina hedduu qabna ofii diina walitti hin taanu keessaa waliin nyaannu
tokko taanee ammootiniin haa deemnu waan jedhuufi malee nama faarsee bulaati jettuumi. Dantaa kee abboo faarsee bulaan karaa abbaa kiyyaati qabsaayaadha. Goota baddaa baaleeti ishee Karoobee. Osoo asiin nakeette ammoo nama dantaa kiyyaan osoo ka birrii barbaadu taate mana kiraa keessa galaa har'a. Dhagee gurbaa mana kiraa keessa galaa. Wallaahi wa billaahi wa tallaahi mana kiraa keessa galaa. Istiidiyoon kiraa manni kiyya kiraa. Kiraa ammoo kilaasii lamaa irraa ammootiin bahee mana tiyya. Wayita ol seenan qara nama sadi bichaa ammootiin salaachifti afreessu ala dhaabatee eeggata. Tarkaanfii sadi bichaa afreessu ala jira. Sigala mana san keessa mana kutaa torba qabutti kireeffadhe daka masgiida irraa fagaadhe kiraa hagarra. Ani mana kiraa dhiisee dhufe amma Zaakirii fi haati mana kiraa keessa jira. Finfinnee an jira malee mana kiraa keessa jira. Nama duniyaan nama jijjiiratu birriif nama jijjiiratu miti luffee birrii duuka deemtu miti abboo. Sigala karaa abbaa kiyyaati madaa abbaa kiyyaatu ammootiin na jiraa fi yaa'ati jijjiirama argu kan ammaa ammootiin irraa maan dubbanneedha malee abiyyi na ergateetii miti shimallis na ergateetii miti dalagaa kiyyatu ammootiin asillee na dhaabeen yoo kana dhaabadhullee taate akkuma doktor abiyyiin ammoo dalagaa isaatiif jaalatan anallee kana jaalattuun dalagaa kiyyaan na jaalatta waan ansi argisiisuun na jaalatta tokko eda'uu tokko lamaa siin jedhe ati sadii naan jette si dhiisee si biraa tare gatiitaa barbaadi siin jedhe. Gadaan gadaa jijjiiramaati jedhee jijjiiramatti ammootiin hin ka'eyan misoomatti ka'eyan erga doktor abiyyiin cabbate ammootiin hedduun ammoo irra hedduun na jaalate gariin ka jibbaa ammootiin abiyyiif qabu jibbitullee homaa ammoo abiyyi irraallee hin buuftu anarraallee hin buuftu harki harka misoomaati dalagatti bobbe osoo gowwaa taate malee qe'ee keetii fi waan ganda kee keessa jijjiirama jiru kana kaansi mul'isaa jiru kana qabadhu ishee ergati ani ammoo irra deemee aarsaa kafalee humna kiyya ammoo kennee halkanii guyyaa akkuma doktor abiyyi irratti anillee deemee jala deemee waan inni ammootiin dalagaa sitti argisiisaa jira atillee gahee kee bahi sheerii gati waan an sitti gadhiisu kana riippoostii gati waan an sitti gadhiisu kana bifa walalootiin ammoo irraa dubbadhu bifa barreeffamaatiin irraa dubbadhu mootummaa ammoo wanni bira nu dhaabeetiin jedhe dalagaa isaati nu ergateetii miti nu waan kana dalagaa jedheetii miti haadaa huwa abboo kana dubbiin qabatamaa. Galatoomi mee sheekaan Roobee mee maddi galii sheekaa Roobee maali jetti? Sheekaan darasaa barsiisa moo hojjetaa daldalaati moo oolmaan sheekaa maddi galii keessanii maalirraahi sheekaan namoonni garii sheekaan eefa mootummaa faarsuu eegalees mindaa nyaataa jaanii kanarraa gaabii yoo deebisuu dandeessanii deebistaa yoo bira dabarreettes bira dabarre rakkoon qabu. Maddi galii kiyyaa rabbi irraa yawwala. Waan rabbi garraa bane namni hidhu hin jiru. Waan rabbi garratti hidhe namni banu hin jiru. Maddi galii kiyyaa guddaan rabbi sababaa ta'eeyyan leelii dhaabadhee yaa rabbi na mul'iftee na dho'isinii na dubbachiiftee na callisiisinii ol na fuutee gannan deebisinii gatii natti godhi humna natti godhi yaa rabbii kiyya jedhe gaachana natti godhi jedhee yaa rabbii kiyya malli namaa homaayyuu malakeettu caalaa hasida jalaa na baasi yaa rabbi rizqiillee natti kenni na bal'isii jiru duniyaa miti akiraallee kadhadhe jannatul firdoosii rasuulatu yoo kadhattan firdoosiin kadhaa jedhe waan gurguddaa kadhadhe wayituma duraa lafaa ka'u ani akka kiyyatti minyootiin kee sheekaa Roobee jechuun nama qursii Dubaayitti nyaadhee iraata Ameerikaan nyaadha jedhaa ture rabbi fidee ammootiin ilaal dalagaa rabbi. Duraan waggaa 3 nafa akkana jedha. Ana jechuun nama Dubaayitti qursii nyaatee Ameerikaatti ammoo nyaachuu barbaade jedhe. Minyootii gurguddaa tamanyaa. Ani xayyaaraan deemuu barbaada. Warruu teennaa isiniin jedhaa ture. Maaliree? Siin jecha asirra siin jedhu kana galgala leelii itti ol ka'ee salaata 5 keessa sujuuda keessatti rabbiin gaafadha. Rabbitu oofaa jira dalagaa rabbi oofu keessan seeninaa jechuu barbaade akkasumas irraa gabaabsa. Rabbi oofaa jiraan garuu osoo beete narraa dhaabatta. Osoo beete dalagaa ofii oofaa an jiruumi dalagaa rabbi oofaa jira. Waan rabbi oofu keessa seente dalagaa rabbi ittiin seeniniin asumaanuu sii gorsa. Thank you. Galatoomii egaa daawwattoota keenya warreen hanga ammaa nu daawwachaa jirtan gaafii fi deebiin sheekaa waliin goone gara xumuratti achi deemnee jirra. Mee osoo hin xumurin dura sheekaan sheekota yookiin ulamaa'ota Oromoo keessaa namoota hayyuu yookiin beeytoota yookiin akkaan ilmii qaban jettee dinqisiifattu hanga 5 yoo dandeesses 5 olii maqaa isaanii nu yaamuu ni dandeessaa? Akka shabaabummaa dirra kiyyaatti jirammoo
akka nama ammootiin umriin naa olitti warra jiran jettamoo warra ilmii lafarratti beekaman jirtamoo warra ilmiidhaan sooshaal miidiyaa irratti beekaman baanta. Hunda sooshaal miidiyaa irras haa jiraatanii lafa haa jiraatanii warra dardaras haa ta'anii nama guddas haa ta'anii warra ati namni kun ilmii qabaa nama jabaa nama dinqisiifattuu fi akkasumas nama jabaa jettee itti amantu namoota saniin baan. Ani dursa diinii walitti qabnaa diiniin gandummaan qabu. Sheeni ka gandaa qofaa miti ka addunyaati akkasitti beekama. Tokko namni Rabbiif jecha jaaladhu Baalee Roobee irraa Sheek Gazaalii Xaahaa Aalima Bahra Rabbiin akka Afrikaa akka addunyaatti nuu kenna. Lama Sheek Iliyaas Harargee huwa nahwiyyun wa sarfiyyun abo sagalillee tasna jedha Sheek Iliyaas Harargee Rabbiif jecha si jaaladha jedhee Alfiyyaa ibnu Maalik Nahwii itti qaree Alfiyyaa ibnu Maalik Nahwii qara'anii naa deebisan isaan illee darsoo malsi. Sigalamo singalo tabba'u. وما يلي المدافع ياتي كلام أنو في الإيران إذا ما هو زبا أجي ما يعني بركة يعني هو للفيلي توكي دوم بدون إنيوما كانون أزمن وكسدنوا أجي وجيلي أسير للفيلي توكي دوم بدون إنيوما كانون أزمن وكسدنوا أجي وكان يعني برا سكالي ساني سنتو دسنجي بارا أكتبه كنما إلبي كبوان nama ilmii qabu maali? Miizaanumaa diisaa irra sakaa mantiqa irraa, balaaga irraa, fanni ammoo nahwii irraa, sarfii irraa, usula fiqii irraa, qaayida irraa, aqiida irraa akkami jechuu miizaanumaa diisaa irra sakaa akkatti dubbata. Iliyaas Harargee Rabbumaaf jecha jaaladhe aboo ilmi isaan qabantu na jaalachiise. Sheek Gazaalii Xaahaa ganama masgiida Hamzaatti tafsiira qaraasisanii. Bahara ammoo addunyaa kanaati akkaataa isaan itti qaraasisanii. Fanni mararraa tuqantu ammootiin natti aybutu. Nama ilmii qabu namu ilmii qabutu. Nama ilmii qabu namu ilmii qabutu. Lama jedhe shabaaba keessaa namni nan dinqisiifadhu ilmii isaa irraa. Asirratti ilmii isaa yoo inni himallee ani itti quufu. Ibnu Taymiyyaa nama jedhama. Ibnu Taymiyyaa sarchi gataa tiktookii. Ibnu Taymiyyaa. وشيء أول قاسم نما جدام شيء أول قاسم كا وني برسيسو أمانتا برسيسو إسافي شيء أول قاسمي كأمانتا برسيس نتوقع جرا ما كمو مدينة جرا شيء أول لمانو علمي بريد Harargee keessaa eenyu sheeka ganama shee Anawaarii adaa warrijaa lafu dhiira rabbii akkanaatu jira boo Harargee keessaa ammallee eenyu jira Hakiimiin dhiira rabbii Mu'aaziin nuti warra biyya irratti yuucaa jedhamu Mu'aaziin Naziif isa Amaaranyaan illee ilmiin qabdi na keessaa dubbatti aadaa huwa kanniin naa qabdi bakka. Tole, thank you. Galatoomii. Tole, Sheekha gaafii fi deebiin waliin goone kana fakkaataa osoon xumuriin dura dhumarratti waan jechuu qabdu yookiin dhaammachuu barbaaddu dhaammadhuuti inshaallah sagantaa biraatiin walitti deebina.